wana madagata namajala namnundumtu dagate kebu ufzra yalla malo ilmawaka malo ilmawaka malo Gurgenu fite, umankam nugu gongrera, cirrobsena malenjeru, karanu jala badera, ciringina matataye, ati kesa labamnani, malunum balle singufta, nadaranu tararani. Baricha gurgenu fite, umankam nugu gongrera, cirrobsena malenjeru, karanu jala badera, ciringina matataye, ati kesa labamnani, malunum balle singufta, nadaranu tararani, nadaranu tararani. Wana madagata namajala namnundumtu dagate kebu ufzra yalla malo ilmawaka malo ilmawaka malo jaalatammoota hordoftoota Trinity Media kuman kanaan dura sagalee Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 2:39 hanga 49 fi Qorontos lammaffaa boqonnaa 11:1 irraa kaasee jiru. Kutaa tokkoffaa dhiifteen deemin mata duree jedhuun akkuma isinii qoode kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Mee hundumti keenya Waaqayyoo galateeffannee sagalee kana wajjiniin dhageenyaa. Dhiifteen deemin jennee maal dhiisnee deemuu hin qabnu kan jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati abbaa keenya nuti ijoollee keetii nu yoolota keetii nuti maatii immoo tiksee keenyaa oolonni koo sagalee koo beekan sagalee isaanis beeka jettee dubbatte yaa Waaqayyo tikseen inni amanamaan lubbuusaa oolotaaf dabarsee kennaa bitamee kan eegu garuu jettee akkuma dubbatte waan nu eegduuf waan nu jaalattuuf lubbuu kee dabarsitee nu kennitee amma sagalee kee dhaga'uudhaaf deemna. Namoonni fageenyaaf dhiyeenya ta'anii sagalee kana dhaga'an ayyaana kee ulfina kee eegumsa kee na jajjabaatanii dhoksaa dubbii sagalee kee nu hubachiisi anis akkan dubbadhuuf na gargaarii yaa Waaqayyo. Namoonni karaa kana dubbii sagalee kee dhaggeeffatan warra dhaga'an duwwaa otoo hin taane dhaga'anii warra hojiitti kan akka ta'an isaan gargaarii maqaa Yesuusiin ameen. Ulfinni guddaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif bara baraan haa ta'u. Egaa dhiifteen deemin jennee turre sagalee Waaqayyoo yeroo waliif qoonnu wanni dhiifnee deemnu kun maalinni maal dhiifnee deemuu hin qabnu wanti nuti dhiifnee deemuu hin qabnu kun maalinni sagaleen Waaqayyoo maalluun jedha kan jedhu wajjiniin baranna jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu bi Waaqayyoo gaafa dubbifannu dubbii Waaqayyoo maalluun jedha kan jedhu ilaalla jechaadha. Kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo nu dubbisee tanan itti fufna jechaadha barnoota keenya yookaan sagalee Waaqayyoo waliin hirmaachuu.
Qorontos lammaffaa boqonnaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaasee dubbisaa. Gowwummaa koo isa xinnaa akka naafuu dandeessan nan hawwa. Eeyyee anaaf hin dandeessu. Ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimmachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo inaafu anis isiniif nan inaafa. Akkuma bofni haxxummaadhaan Ewaan hin gowwoomsite yaanni keessanis immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa garagaltu jedhee sodaadheera. Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan amanattan, Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan itti of kennitan, Kiristoos isa beelofnaan beela isin baase, dheebonnaan dheebuu isin baase, namni isin gannaan kan isin gargaare, haati fi abbaan isin dhiifnaan haadha fi abbaa caala kan isinitti dhiyaate kan isinii ta'e. Lafa gadi iddoo gadi bu'aa sana keessaa isa isin baase, isa isin gargaare, qulqulluu dhiiga isaa isa isinii bite. Tan sanaan isa isin bite. Waan namni isiniif ta'uu hin dandeenye kan isiniif ta'e sana is dhiiftu argitanii hin gattu, hin dagattu. Yaada keessan irraa deebiftu, garaa keessan irraa deebiftu, gooftaa dhiiftanii duubatti deebitu jedhee tanan sodaadhe jedhaan Phaawulos warra Qorontos kanaanii. Egaa waldaa Qorontos keessa rakkoo gurguddaatu jira. Ammatti bal'inaan yoon kaasuu baadhe yeroo biraa yoo wal hordofne isinii kaasuu hin danda'a. Phaawulos gowwummaa kooshii xiqqoo kana akkanaa beektanan barbaadaa jedha. Maaliif akkas jedhe isinitti fakkaate? Phaawulos gowwaa ta'ee wallaalaa ta'eetii miti. Akka sadarkaa har'a irra jirru kanatti yookaan akka jaarraa 21ffaa kanatti beekan akka Phaawulos waan jiru natti hin fakkaatu. Is profeesaradha inni. Nama profeesaradha jechaadha. Profeesara seeraa nama qabu. Nama guddaadha. Lammummaa lama qaba. Lammii Giriikis qaba, lammii Yihuudis qaba. Phaawulos kun. Lammummaa lama qabaachuun kun immoo bakka ittisa fayyade qaba wangeela Kiristoos babal'isuu keessatti. Inni nama seera beeku gaafa jennu miila Gamaaliyaal jalatti nama barate. Miila Gamaaliyaal jalatti barachuu jechuun Gamaaliyaal yeroo sanatti nama beekamaa hayyuu guddaa akka Itoophiyaatti warra akka Jawaar Mohaammed fa'aa, warra akka Abiy Ahmed fa'aa, warra akka Lammaa Magarsaa fa'aa, akka Ameerikaatti warra akka Baayiden fa'aa, warra akka Tiraamp fa'aa, akka biyyoota kan biraatti immoo namootuma siyaasan beekamoo duwwaa odoo hin ta'in beektota warra ta'an biratti nama beekaa ta'e kanatu maal jedhaa gaafa waa'ee Waaqayyo waa'ee Kiristoos namootatti dubbatu gowwummaa kooshii xiqqoo naa hubadhaa jedha. Naa hubadhaa jedha. Maal jechuu isaati? Waaqayyo beekamee hin xumuramu. Waaqayyo guddaadha, beekumsa ol fagoodha yaa. Waan ta'eef gaafan waa'ee Kiristoos isinitti dubbadhu ani isin caala nan beeka nan danda'a. Isin caalan waa'ee Waaqayyo beeka jechuu akka hin taane waaqni baratamee kan hin xumuramne ta'uusaa nutti himuudhaaf jedhee jechuudha. Ulfinni guddaa Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Kanaaf jedheetu egaa nan sodaadheedhaan Phaawulos waa'ee warra Qorontos kanaa yeroo itti dubbatu maal jedhaani? Akkuma bofni haxxummaadhaan Ewaan hin gowwoomsite yaanni keessanis immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa hin garagaltu jedhee nan sodaadhaa. Argitanii akkuma Yoosefii fi Maariyaam sana Yesuusin dhiiftanii deemtu, Yesuusin gattanii deemtu jedhee tan nan sodaadhe isiniif baay'een sodaadhe. Haala amma jiru, waan amma isinitti dhufaa jiru, waan amma keessa jirtan, waan amma isin mudachaa jiruu fi waa'ee Kiristoos isa kaleessa garaa qulqullaadhaan itti of kennitanii sana wal bira qabee nan sodaadhe. Sodaan qaba waa'ee kanaatiif. Isaanin jedha ture. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seexanni bifa bofaatiin yookaan bofti Ewaan itti dhuftee raawwattee dhuguma Waaqayyo gooftaan kana nyaatinaa isiniin jedhee jettee gaafattee gaaffii kana naan eeyyee du'a duutu nuun jedhee gaafa Ewaan jedhan jettu lakkin duutan yoo kana nyaattan akka Waaqaatti taatu jetteetu aangoo itti kennite, aangoo akka Waaqaatti taatu itti kennite. Namni immoo aangoo gaafa argeen dhiisu waan ta'eef akkaataa kanaan Ewaan fi Addaan Eden Gannat keessaa iddoo argama Waaqayyoo keessaa iddoo ulfina Waaqayyoo keessaa iddoo rakkoon hin jirre, iddoo wal jibbuun hin jirre, iddoo kabajamaa, iddoo argamni Waaqayyoo jiru sana keessaa gadi akkuma baase yaanni garaa keessaniis immoo haala amma ta'aa jiru kanaan waan amma dhaga'aa jirtan, waan amma argaa jirtan, waan amma lafa kana gubbaatti raawwatamaa jiru kana wajjiniin tarii
Kiristoos dhiiftanii duubatti deebituu laata irraa kaachaatu laata jedhee sodaadheera. Isaan hin jedha ture. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Anis sagalee kanaan anis tajaajiluu barbaade. Dhiiftee hin deemin kan jedhu jalatti maal dhiifnee deemuu hin qabnu? Maal? Inni tokkoffaan Yesuus Kiristoosin dhiiftee hin deemin. Amiin jedhe. Dhiiftee hin deemin. Luqaas boqonnaa 2:2:43 gubbaatti Maariyaamii fi Yoosef adeemsa guyyaa tokko Yesuus isaan bira akka hin jirre utuu hin beekin adeemsa guyyaa tokko deeman. Baay'ee dhamaa turan, baay'ee deemaa turan. Dafqa hedduu buusan, hin deemu turan. Adeeman malee akka Yesuus isaan bira jiru hin beekne. Dhiisanii deemaniiru. Bakka itti dhiisanii deeman garuu hin beekan. Kanaaf iyyuu isa dhiisanii deeman kana deebi'anii barbaaduu dirqama itti ta'e jechaadha. Obboloo tokko gaafa haalli isin hin mijatu Yesuus hin dhiiftanii hin deeminaa. Gaafa rakkinaa Yesuus itti iyyatanii. Gaafa waan barbaaddan bira geessan Yesuus hin dhiiftanii hin deeminaa. Waan barbaaddan argachuudhaaf Yesuus hin barbaadanii waan barbaaddan gaafa argattan immoo Yesuus hin dhiiftanii hin deeminaa. Dhiiftee hin deemini Yesuus. Isatu lafaa si kaase. Isatu si gargaare. Isatu bakka amma jirtu kanaan si ga'e. Isatu bakka biraatinis immoo si ga'a. Dhiiftee hin deemin. Dhiiftee hin deemin gooftaa Yesuusin. Dhiiftee hin deemin. Irraanfattee hin deemin. Waan argatteef dhiiftee hin deemin. Waan dhabdeef dhiiftee hin deemin. Sodaattee dhiiftee hin deemin. Cimtee dhiiftee hin deemin. Faayidaaf jettee dhiiftee hin deemin. Miidhamaaf jettee dhiiftee hin deemin. Rakkinaaf jettee dhiiftee hin deemin Yesuusin. Dhiiftee hin deemin. Ulfinni guddaa Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Namoonni baay'een Yesuusin awwaara keessaa ka'anii. Namoonni baay'een Yesuusin lafa dakaatti dhufanii. Namoonni baay'een Yesuusin iddoo gadiitti ka'anii. Namoonni baay'een Yesuusin biddeen nyaatanii. Namoonni baay'een Yesuusin uffata uffatanii dhiisanii deeman. Dhiisanii deeman. Dhiiftanii hin deeminaa Yesuusin. Ulfinni guddaa Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 66 kaatanii immoo yeroo dubbiftan gaaf tokko Yesuus Kiristoos namoonni 5,000 gara isaa dhufan. Namoonni 5,000 sun gara isaanii gaafa dhufan Yesuus bira suuqiin hin jiru, Yesuus bira gabaan hin jiru, magaalaa miti bakka isaan itti bira dhufan sun. Yesuus namoota sana laalee hin ho'ifi jedha macaan. Gaafa ho'uuf immoo Phexros faametu Phexros waan nyaatan of biraan qabdanii namoonni kun beela'aniiru, dhumaniiru, lafa onaa keessa deemaa turanii jennaan Phexros fi Yohaannis faa warri duuka buutuu gooftaa ta'an immoo Phexros Yesuus hin deebisanii maal ittiin jedhan beektu? Buddeena 5 fi qurxummii 2 qofa qabna. Isheen immoo nuun iyyuu nun geessu ittiin jedhan. Yesuus immoo fidaa jedheen. Tarii duuka buutota keessaa warra sasatan kanneen akka Yihuudaa fa'aatti kunitti tola laata. Buddeena 5 isaan iyyuu Yesuus wajjin nama 13. Nuyyuu nun ga'u akkamitti nurraa fudhataa waan hafu miti. Isaan booda Yesuus eebbisee Waaqayyoof galateeffatee gaafa namootaaf kennu hafteen nyaata sanaati iyyuu maaddii 12 yookaan masoobii 12 to'achii guuran duuka buutonni gooftaa jedhama macaan Waaqayyo. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni kun maaliif gara gooftaa dhufan? 66 gaafa geessan Yesuus Kiristoos gaafa namoota kana buddeen nyaachisee gaafa garaa isaanii quubsee gaafa beela isaan baasu dhiifama gaafa beela isaan baasu namoonni kun irraa jalaan Yesuus Kiristoos kan inni barbaade buddeenni jireenyaa nyaatanii kan hin beelofne tokko jira. Innis immoo aanumtuu mataa kootiin buddeen jireenyaatti aannan nyaadhaa gaafa jedhuun amma odoo boqoo tokko ijoo kukkutanne wal gaa maal bakka jechuunsaa jennaan namoonni baay'een dhiisanii deemuu jalqaban Yesuus. Dhiifteen deemin buddeena nyaatte. Dhiifteen deemin lafa onaatti gargaaramte. Dhiifteen deemin gaafa jireenya bara baraa dhageessu. Dhiifteen deemin. Dhiifteen deemin obboleessa koo. Dhiifteen deemin obboleettii koo Waaqayyoon. Dhiifteen deemin obboleettii koo Yesuusin. Yesuus buddeen jireenyaati. Yesuus boqonnaa jireenyaati. Yesuus aara galfii jireenyaati. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isaan booda namoonni kun eessa dhaqani? Nama 5,000 buddeena nyaate eessa dhaqani jedhee Phexrosin gaafate deemaniiru jedhee gaafa haasaa gaafa godhan Yesuus Kiristoos Phexrositti garagaree akkana ittiin jedhe. Phexros isinimtuu deemuu barbaaddu jedhee isaan gaafannaan Phexros akkana ittiin jedhe. Yaa gooftaa ati dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisuuf biraa qabda. Si dhiifnee eessa dhaqnaa jedhan. Si dhiifnee hin deemnu jedhan. Garaa Phexros qabu ture sana qabaadhaame yeroo sana bakka sanatti maal jedhe ani si dhiisee hin deemu qurxummii yoo ta'e kaleessa dhiiseera warreen kaleessa wajjin hojii akkasii hojjedhu har'a otoo naqeen hin simatani. Eessan naqa si dhiisee anan barbaadu jireenya bara baraati. Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu immoo natti himte ani si dhiisee deemuu hin danda'u. Jireenyi bara baraa si bira jira, boqonnaan bara baraa si bira jira, haara galfiin bara baraa si bira jira.
Buddeenni fooniyyuu si bira jira. Buddeenni hafuuraa si bira jira. Jireenyi gaariin si bira jira. Eebbi gaariin si bira jira. Guddinni gaariin si bira jira. Milkoominni gaariin si bira jira. Nagaa guutuun si bira jira. Eebbi guutuun si bira jira. Ol ba'anii kabajamuun si bira jira. So where I go? Ani si dhiisee eessan naqa? Si dhiisee hin deemu. Mee sun ofirratti dubbadhaa. Yesuus ani si dhiisee hin deemudha. Dhiiftee hin deemin. Yesuus karaadha. Dhiiftee hin deemin. Yesuus jireenya. Dhiiftee hin deemin. Yesuus dhugaadha. Dhiiftee hin deemin. Yesuus boqonnaadha. Dhiiftee hin deemin. Yesuus guddina sii ta'a. Dhiiftee hin deemin. Yesuus karaa sii ta'a. Dhiiftee hin deemin. Yesuus tiksee sii ta'a. Dhiiftee hin deemin. Yesuus balbala sii ta'a. Dhiiftee hin deemin. Achiin gara eebbatti ol galta. Dhiiftee hin deemin. Achiin gara bakka barbaa gara mul'ata keetti baata. Dhiiftee hin deemin Yesuus. Dhiiftee hin deemin Yesuus. Gattee hin deemin Yesuus. Sammuu keetiin gattee hin deemin. Jireenya keetiin gattee hin deemin. Gochaa keetiin gattee hin deemin. Yaada keetiin gattee hin deemin. Dhiiftee hin deemin Yesuus. Boqonnaan kan biraa Yesuus malee hin jiru. Aara galfiin kan biraa Yesuus malee hin jiru. Iddoon boqonnaa kan biraa Yesuus malee hin jiru. Kan si danda'u amala kee wajjin, kan si danda'u dhukkuba kee wajjin, kan si danda'u rakkina kee wajjin, kan si danda'u gidiraa kee wajjin, kan si danda'u muddama kee wajjin, kan si danda'u waan ati keessa wajjin si dandeenye wajjin. Kan hiriyaan kee si dandeenye, kan obboleessi kee si dandeenye, kan haati kee si dandeenye, kan abbaan kee si dandeenye, kan hiriyaan kee si dandeenye, kan biyyi lafaa si dandeenye, kan beekumsati qabayyatu si dandeenye, kan digiriin kee si dandeenye, kan firoonni kee si dandeenye, kan addunyaan kunuu si dandeenye wajjin kan si danda'u Yesuus duwwaadha. Dhiiftee hin deemin. Dhiiftee hin deemin si gargaara inni. Dhiiftee hin deemin si ceesisa inni. Dhiiftee hin deemin moo'icha keetii inni. Dhiiftee hin deemin aara galfii keetii inni. Dhiiftee hin deemin kan si oolchuu isa. Dhiiftee hin deemin. Eessa dhaqxa? Eessa dhaqxa? Qonnaa bara baraa dhiiftee Yesuusin. Eessa dhaqxa obboleessa koo? Eessa dhaqxa obboleettii koo? Gammachuu daqiiqaa muraasaaf jettee qabeenya biyya lafaa isa hundumtuu gatee deemuuf jettee beekumsa isa bira ga'amuu isaa deemanii hin jiraan lakkaa'utti galanii jettee dhugaatii isa dhugdee isaatii booda waan biraa ta'utu nyaata isa nyaattee waan biraa ta'utu kana waan muraasaaf jettee waan bara baraa akkamittiin dhiiftee deemtaati. Waan dhuma hin qabneef otoo ta'ellee haa ta'u waan dhuma qabu waan aduu kana jalaa wanti hundumtuu yeroo qaba wanti hundumtuu daangeffamaadha. Boleessa koo obboleettii koo karaa kana na hordofaa kan jirtu dhiiftee hin deemin. Na dhiiftee hin deemin sin dhiisu sin jedha Waaqayyo. Nan gati sin gatu sin jedha Waaqayyo. Laphee kee naa kenni dugda kee naan kenninii sin jedha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhiiftee hin deemin Yesuusin. Phexros as jedheen namoota hedduu keessaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu si bira jira. Nama biraa biratti na garre kaleessa hiriyoota baay'ee argeera. Kaleessa hojii baay'ee hojjedheera. Garuu kanan arge yoo jiraate waa'ee jireenya bara baraa kan nama barsiisu, waa'ee boqonnaa bara baraa kan nama barsiisu si duwwaadha. Egaa ati jireenya bara baraa boqonnaa bara baraa kan nama barsiiftu ta'e ani immoo si dhiisee eessayyuu hin deemu. Eessayyuu hin deemu. Si wajjin nan jiraadha. Si wajjin nan deema. Si wajjin nan bula. Si wajjin nan oola. Yoon beedhees si wajjin nan deema. Yoon uffadhees, yoon daares, yoon nyaadhees, yoon dhugees. Si wajjin nan deema. Jireenyi gooftaa wajjin hin deemu hin bareeda obboloota ko. Jireenyi gooftaa wajjin hin deemu hin miidhaga obboloota ko. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafiyyuu dhiiftee hin deemin Yesuusin. Dhiiftee hin deemin. Dhiiftee hin deemin. Dhiiftee hin deemin. Lafa gadiitii kan si kaase isa har'aan si ga'e. Lafa onaatii kan si kaase isa har'aan si ga'e. Eessaa kaatee eessaa geesse eessaa dhuftee eessaa akka jirtu lafa namni sin arginetti kan si erge bakka ati jirtu sana bakka dhufee Yesuusitti si erge sana konkolaataan kan hin seenne omtuu kan hin seenne farda yaabbatanii iyyuu seenuun kan hin danda'amne lafa rakkinaa sanatti kan si dhaqqabe Yesuus Kiristoos dhiiftee hin deemin garaa Phexros qabu ture isa ani gooftaa dhiisee hin deemu jedhe sana qabaadhu. Dhiiftee hin deemin si gargaara. Dhiiftee hin deemin galmaan si ga'a. Dhiiftee hin deemin ayyaana si baay'isa. Dhiiftee hin deemin lafa rakkina keessii dhaabbata. Dhiiftee hin deemin buddeena gaariyyuu isa si nyaachise. Dhiiftee hin deemin bakka atamma geesse kanayyuu Yesuusin qabattee deemte. Sittimu biyya alaa jirta yoo ta'e xiyyaara itti yaabbattee deemte qofaan bakka sana hin geenye. Kakuu Waaqayyoo si gala yaabbattee bakka sana geesse. Magaalaa wayitii kaatee magaalaa biraa geesse yoo ta'e konkolaataa qofa yaabbattee hin deemneet bidiruu Yesuus Kiristoos yaabbattee bakka sana geesseet akkamitti isa bakka sanaan si ga'e dhiiftee deemta yaada kee kanaan akkamitti dhiiftee deemta ilaalcha keen akkamitti dhiiftee deemta gocha keen akkamitti dhiiftee deemta laphee keen akkamitti dhiiftee deemta jireenya keetiin akkasiin jedhu Waaqayyo gooftaan maccaa na dhiiftee hin deemin si dhiisee hin deemu siin jedha maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u dhiiftee hin deemin obboleessa ko dhiiftee hin deemin si gargaara
dhiifteen deemin bakka dhiifteen deemin haalaaf jettee dhiifteen deemin waan rakkatteef dhiifteen deemin waan beelofteef dhiifteen deemin waan dhukkubsatteef dhiifteen deemin waan barbaadu bira ga'uu dadhabdeef dhiifteen deemin waan rakkinni sitti hammaateef dhiifteen deemin waan qormaanni sitti hammaateef dhiifteen deemin waan jechi namaa sitti hammaateef dhiifteen deemin Yesuus jireenya maal barbaadda kan biraa jireenya erga qabaatte maqaan kee mootummaa Waaqayyoo keessatti galmee gubbaatti siif barreeffamee jira manni kee dhiiga Yesuusin siif ijaarameetu jira teessoon mirga Waaqayyoo siif qophaa'ee jira maal eenyuuf dhiiftee deemta maaliif dhiiftee deemta gooftaa kee dhiifteen deemin maasaakaatoo piraavaaniyaase dhiifteen deemin obboleessa nana dhaggeeffadhu ilaa wantoonni rakkati gooftaa dhiiftee deemtu si godhan wantoonni rakkati yaada Waaqayyoo tanala si godhachuu barbaadan hedduun isaanii jiru dhiifteen deemin si gargaara Waaqayyo cimii dhaabbadhu rakkina keessatti cimii dhaabbadhu beeloftus cimii dhaabbadhu dheebottus cimii dhaabbadhu rakkattus si gargaara Waaqayyo gooftaan machaa dhiifteen deemin sin jedha gooftaan maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kutaa sadaffaa yeroo biraa wajjin itti fufna maal dhiifnee deemnu ni tokkoffaan Kiristoos Yesuusin dhiifnee deemuu qabna faayidaa yeroo muraasaaf jennee guddina yeroo muraasaaf jennee buddeenaaf jennee ulfinaaf jennee taayitaaf jennee Kiristoosin dhiifnee deemuu qabna. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa siniif haa baay'isu. Humna isaa siniif haa baay'isu. Gargaarsa isaa siniif haa baay'isu. Dibata siniif haa baay'isu Waaqayyo gooftaan. Humni gooftaa maccaa hafuurri Waaqayyo humni Waaqayyo jaalalli Waaqayyo of biratti hidhee isin haa qabu. Ameen. Faarfannaa sana dhaggeeffadhaa. Hallelujah. Angudunduma gariduma tifakata debi'ee duba salalu hubannaatti tirata rigeessi keenya urgooftu keessi keenya munaja maalunu yaadamnu goofta ulimaan jireenyata namni waan godhu hunduma gariduma tifakata debi'ee salalu hubannaatti tirata irrigeessi keenya urgooftu keessi keenya munaja maalanu yaadadhu goofta kuni maal jireenya ta'a